قبل مالي ساعتي الدم يقول كانت على الأوتويوتا هذه جماهير ديس يجون كان جماهير ديس يجون عمي تفكرني أفترمان كذا قويا خمسة يوم كماتي أوكي قافا سنة تسيقون ما سيساتاي كيسوم ما كان كدي بورين بونا دم فيزا شاي دم فيزا دابت ساعتي الدم يقول يجون سيقلا أدي أكمل في أفعال كمان كمان جوان نودي تسامع الدم يقول جماعة كنا جارتي قلت أسكت كلام توتا أنا نقدر قتوان تأفي amboro herumi abbanki yammo intalti ya herumterti mana dira jirti yere abbanki mana kan kedin nala kadi na kuban kamne na hi kuna wayya yoro na hite akana dabade have plata no anduru guya kamisa kamani beita misan kasani ka guya kamisa dilati de buda dugu mal yachu sanne difta mal ke muka shi ko mana si bitaw jima kan kehim bitatta kanyatu kaduddu manatti tibsi ana ranyatu manatti si hojjada wana ala raati hawdu san hundi mana kesane jira akka daqiiqa takkasi al dambane feeta jechu maali ijoolleen si feeti an si fedha kana jechuun amma fakkeenyaaf ani akka anaan daqiiqa takka jannatu narraa hin baane akka ati bakka biraa hin oolle ka fedhi yoo ta'e si jaaladhaa jechuudha ati amma an kana si beeka si hubadha waan jaalatu bakka naan jetti ka jedhurraa kanaafuu hin dhiisasan hunda kalaas siif jedhee waan hin dhiisne qabu akkamitti akkana daddabe piroomisii seenee nagalaafachuu jedhamu akka makkaata yaa rabbii kiyyaati naga godhi ati yaa rabbii du'aayii hadda ganama godhadhe takka yaa rabbii yanaa ka'e balee ati hin dandeessaa hadda ganama du'aayii bareedduu wayii godhadhe dhugaa rabbii obbolootaan lafaa ka'e maal jettee du'aayii godhatte dhiira fudhan yaa rabbii kiyyanarraa qabi jedhee ganama kana lafaa ka'e du'aayii godhadhe subii osoo bakka kana ciisaa jira asuma ol ka'e asumatti liibii seenee kabira hafe dhugaa hin fincaannellee akkasumaan ka'e du'aayii godhadhe dhiira fudhan yaa rabbii narraa qabi jedhee gafarsa ay kiyya kun ka dhugaati dhiisnaa bane kana amani fudhadhu waan ati feete hundaayyuu si godha atis garuu waan an jedhe hunda ni goota guys abaaboo afurnaa guutamee hin qaxxaamee waa hedduu fattashuu barbaada hin qaxxaa abaaboo afurnaa guuta abaaboo takka guuta abaaboo takka hafe abaaboo afur guuta mataan dhaabee mukeen isa kan hojjetu hojjetu kaallaa barbaada nama biraa si haa abdii thank you ati amma waan ani siin jedhe hundaayyuu ni yoo taa'ee gaafsan ani waan an dhiisin jedhe kamiyyuu waan an hin jaalne irra caala garuu amala kiyya danda'u amala kiyya barachuu qabda amalli kiyya ulfaataadha amala kiyya yoo ka baratu ta'e rakkoon qabu guys akkana mooyanne dhaggeeffadha akkana mooyanne yoo mooyadde qixaatii bareeddoo ita kanii taatan isin eegatta dabalii kanarra puush naa godha namoota isaa kana siin jedhaa barraa lafaatee amalli kiyya ulfaataadha ana nama amala kiyya danda'u jechuun nama na jaalatu amala kiyya danda'u hunda namni na jaalatu amala kiyya hunda naa beeka ilaala qanyaan tokkochi namooti aboodha kabajjataa qofa luddi koosii faacetu yaa gara heleechi koosii haacetu wallahi dhaggeeffadhu tiktokiin bichaa dhiisinaan hin jedhin malee waa hunda ni dhiisa an amma bar amalli kiyya ulfaataadha amala kiyya san dandeessa sin jedhu amalli kan kee ulfaataan maal inni bas waan ani feene tokko dhiisi jennaan dhiisuu qabda waan naan taane jechuudha yoo dirqamani siifin dhiisu barsan waan ati beekuu qabdu waan tokko dhiisi jennaan ka dhiisu an siif jechan dhiisu dirqama bultii tiyyaa fi dhiisuun qabaa jechuudha bultii tiyya tana abbaa ta'ee haadha ta'ee jiraachuu barbaade waan ati dhiisi jetti san dhiisu namoonni irratti dirqama siifin dhiisu bultii kiyyaa kuu ta'ee dhiisaa jechuudha gibboonni ati dhiisi jettu sun waan seeraan hundaa'e yoo ta'e welcome waan seeraan alaa yoo ta'e ana badan hin dhiisu fakkeenya mana haadha san teetii hin dhaqin yoo ati naan jettan hin dhiisu mana haadha tiyyaa dhaqu mana haadha san teetii deemi rakkoon qabu hiriyaa tokkoffaa dhaga'u jirta tokkoffaa hiriyaan baay'isin akkuma amati jettu hiriyaan baay'isin jechuu danda'a ala dhiistee mana dhiistee alan boneesin jechuu danda'a ni jira bakka waa hedduu jira kanneen dhiista baay'ee jamma hiriyaa hin qabu ammas hin jaaladhu sadaffaan abbaa manaa kiyya gatee ala buluu miti ala bahee sa'aatii lama yoo taa'e uftii kiyya gaabii natti ta'a jechuudha kophaa kiyya jira miti sa'aatii ammaa kana yoo mana kiyyarraa ala bahee sa'aatii meeqatti manaa bahe jedhee akka waan namni mana keessatti na waamaa jiruutitti ufti ilmaama
Okay. Boru jechuudha. Boru maal inni boru ganna baafteetiin meeqa waa nyaachisuu fi waa kunuunsuu dubartii beektaaf hin beektu adda baafadha waan ta'eef boru ganna baafteetiin nyaata ajaa'ibaa kana na nyaachiftaa nyaata yamanii jechuudha. Achumaan itti aansitee illee buna jechuudha. Buna koofii bareeda na onnetta. Qixaatiin lammataa jechuudha. Mudhiin kan kee kan hojjetuuf hin hojjenne kan addaan baafachuu waan barbaaduuf mataan naa dhaabatta. Qixaatii sadaffaa ammoo sadaffaa si booda dubartii biroo natti haa hadheessu jettee waadaa naa galta. Dubartiin biraa siidaa haa sillaasee natti haa fakkaattu. Muka sibiilaa natti haa fakkaattu jettu. Tokkoffaan baabul Yaman geessee si affeeruudha. Lammaffaa san jijjiiri. Lammaffaa mataan dhaabachuu san jijjiiri. Allaaluu barbaada kaa hagam dandeettii qabdaa. Jijjiiri dandeettii maali qaba? Dandeettii isa gaafsan si garsiisaan dandeettii kiyya. Kanaafuu kan mataan dhaabachuu. Akkanatti caatii qamaa naa waliin haasoftu waan mirqaana naa wajji haasayaa jirtuuf miirri kan kee akka walitti onna jedhu barbaada waan ta'eef caatii lulluqattee teettee naa wajji haasofta. Hayyee kana lammaffaan kalas baabul Yaman geessee si affeera. Piroomiisiidha waadaadha. Waadaadha sa'a feete dawwali guyyaan dawwali mani halkan. Halkan. Bas si geessa siin jedhee walumaa galatti si affeera dabbisan fudhadhee jira. Guyyaan dawwali malee halkan jettan maal jechuudha? Kuma tokkoon si moo eebarsanuu? Kuma tokko guddaan namoota hedduu kuma takkaan namoota ati kan naaf feeran jette kana hunda halkan bilbilii si jedhama. Kuma tokkooti bar 300 afur si fakkaate. Kannaa 300 duraan rabbiin jira. Hai Fulaawarii afurnaa kenname namooti saamee hayyee. Guys, abaaboo afurnaan guutanii isin daddaftanii garaa hidhattanii. Halkan affeeruu barbaadde yaa irbaanni halkan affeeramaa bara. Uffata irbaataa uffata irbaata kan waadaa jechuudhaan bilaashatti giiftara kiyya hin taarsu inni akka inni waan bareedduu biyya kana keessa nyaadhuuf biyya kana keessa hin jiru pooshinaa godhaa jira. Okay, Ali Muhammad. Amma si affeeraa san irratti walii gallee jirra. Borgalgala si affeera. Waadaadhaa boru viidiyoo hojjannee galgala sa'aatii 5 baanee na affeerta. Yaa waadaadha. Naa galatooma Oromooti yoo warri taphaaf naa gootaniif abaaboo naa gootan dabiliidhaam. Taphaafis naa godhutti hin jirtanii. Flower speech challenge bantan hayyee mee waan tokko ndee dabilii kanarratti mee sun dhumin. Intalo maallaqa na baasisuuf kutattee jirti. Guys dabiliidha. Hayati Abdi. Thank you. Konola. Ammo homal si. Grazie kabajjamaa ko. Yaa qaalii kiyya naa galatoom ulfaadhu. Amma ati haniidha nyaachuuf hidhuma. Jechuun bakka nyaatuma istaayilii eeggate naaf feerta. Mana Yaman yoo deemte haniidha yookaan mandiidha. Laala mandiidhaa miti. Wallahi nyaata deengadda baabaa Sheekrii yaadnu affeeran tokko jechuudha. Kalee malee deengadda nyaata ajaa'ibaa kana foorree jechuudha kan istaayilii eeggate. Asirra asii hanga achii deemuudhaaf yoo xiqqaate taaksiin jechuudha sa'aatii akka deema. Warra si geessee yoo anatu itti garsiise usi mana kiyyaa suni. Maaluma kan keetii miti deemu. Wala abdusse wala maali kanneen hunda anaa geesse mana sana. Kalas achii nyaanna achii na nyaachifta. Hayyee waltaani kalas. Nyaadda gara manaa galaa beeki. Maal abbaa kee naa gootaree gara manaa galta malee. Kalas okay. Gaafa si fuudhe waan biraa kagoonu. Abshir. Tap tap goda bhai har tap tap goda
Gisee lam yeroo lammaffaa nama waa jirti bara. Oromoti taaptaabiin gootanii sinna kana guddaan haala kuma dhibba naa galchaa taaptaabii fi koppiliink naa godha koppiliinki diela ammaa kudha takka moo jedhi kuma kudha takka moo kudha takka koppiliinki na gammaa. Wallahi koppiliinki taaptaabii gochaan jirtani. Garaatti hin jabaatinaa. Asumaanu baay'ee gara YouTube deebi'aa jira. Firankii fi diraamaa duraan beektan hundaayyuu itti deebi'u jira. Dhiyeenyatti akka nu daawwattan. Gara YouTube'itiin biyyoota kiyyaa. Duraan hin beeku yoo deebite haadha faata irra dalaguudhaan moo akkam akkaataan asii YouTube beeksisaa asiin si affeera kan jettu akkam maal yaadde? No, kun beeksisa YouTube'iti. Affeeraan akkuma jiru jira. Engadda wanti irratti gaafiif deebii wayii tokko si argeeti ture. Forex miidiyaa irratti birraa wajjin. Maal ta'e? Birraa wajjin yeroo gaafiif deebii gootan. Waa'ee kiisingii irratti faasii gaafateeti. Waan nufi waliin dalagi maal? Abdiin nantuine abdiin asbira na dhungateeti achi booda as na dhungatee jette. Rammeen garuu kiisingii miira keessa galee na godhee dur irraa wal janajjanaa turre jette. Wanni sun dhugaadha? Taadaati kiisingii dhugama dubbadhuuti seera si ta'iti guyyaa san na dhungachuuf na dhungatteeti dhugama dubbadhu. Laala sun gaafsa guyyaa san ana asliidha si'i reedi nama shan akkas taaneetiin jirra kaaf hoteelaa. Mee ajandaa goonaa jenneeti nama tokkoon tamaamillee jira tamaamiin kaameraa qabi jennee kaameraa kennine. Ejjamessa abaaboo inni naa kenne san foggoruudhaaf jetteetiin abaaboo san bitteeti achuma bittee miti bakka hoteelu san. Hamzaa foggoruudhaaf abaaboo san bitees abaaboo jiidhaa biteen. San booda mee ajandaa goonaa jenneeti akkana qabee as bira si dhungadhee sun beekamaadha namoonni beekasan. Ajandaa goona jennee garuu karammee san ammoo miira keessa galee na dhungadhee dur wal janajjannaa turree jettee dhugaadha. Yaa rammee wal janajjannaa turre bara. Andira kaayoo keessa yeroo jalqabaatiif heloo jedhee rammeedhaan heloo jedhee wallahi kijibuun haraama. Rammee malkaa baradhe dhiira kaayoo keessaa heloo jedhee rammee malkaa baradhe. Si jamin rammeen biyya kana jiran si uyyaan rammee malkaa baradhe jiru sun ammoo dhugama jirtu dubbadde yaaniin. Yaa akkama dhugaate jechuu kiisingiin sunis. Bultiin an deegin. Qixaatii lammaffaa jechuudha. Bultiin an digin bultii qabdaasi bultiin an digin jetti. Laa nama tokkotu jala kanatti rammee heeruma yennaan bultiin an deegin jedhee. Okay. Qixaatii lammataa tokkoffaa profaayilii na kaa'adha. Suuraa kiyyaa ashaangulliitii keessa qanabbartee suuraa beelloo irratti jechuudha profaayilii na kaa'adha. Haga guyyaan beelloo fadhu ga'uuf. Ayyee lammaffaa. Qixaatii lammataa guyyaa cidha kennaa yooma akka ta'e uummata kanatti himta. Sadaffaa. Qixaatii sadaffaa anaa tanamee si jaaladhaa bultii si waliin ijaarachuu barbaada. Haadha manaa si godhachuu barbaada. Haadha ilmoo kiyyaa si godhachuu barbaada jettee waan narraa jaalatte waan narraa jaalatte uummata kanatti himta. Isa dhugaa irratti hundaa'e jechuudha akka soba osoo hin taane. Suuraa profaayilii kaa'atnaa ergi. Kana hunda jechuudha profaayilii kaa'achuu na wayya. Hanga guyyaa beelloo uffattu ga'utti profaayiliin akka sirraa bareedeetu si godhuu barbaada. Jaalala kiyya ibsuufi yookaan barreessaaf komantii. Maal akka jaaladheef hangam akka jaaladhu ibsuufi. Abaaboo afur guutaa jabaadhaati. Kin jechuun amma kaa. Hin kaatinii. Jetti haniin tun immoo saayibateeti ni weessitii bara. Jetti laal jaalala kee ibsiifi. Kaata garana fidde congratulation jetti bara si achi fidde buziyyee. Kita buziyyee illee ni qabatte moo yeeticha. Eshi bashaaddu galatoomaa filaawarii
SP challenge na bana jirtan garo giftin jirwa akka mo nan gonan gamma mun jayon an si bade da funan na irra fattamo marin bultii namaa hin diiginaadha faatee jedhaan bultiin namaa akkam bultii jarattee qabdamu. Maal bultii namaa hin diiginii. Eenyu bultii qabas keessa? Waan beekaadha faatee bultii namaa hin diiginii jedhan. Isaan irra laalinsa. Aboo kaasabtaaf godhaayyee erga gifti. Taabtaabiin keessanuu hanga ammaa 22 irra jira. Gaafa tokko leenca sirra baasee fikirii kiyya ibsadhaa. Ruuhii haqa. Wanti keessatti taabtaaf godhamee namni akka jirtanii kun. Wallah otoo sheeriif taabtaaf gootaniiti koomentii dhiisii. Hayaa okeesh. Namni akka jirtanii sun kun taabtaaf kooppiling sheer gootaniiti. Dhugaa rabbi asii as hin jirru. Mee jabaadhaa mee? Isin hin taane qixaati suuraa si ergamiisan jedhidhaan profaayilii na kaatta okee? Garuu sa'aatii 24 qofaa kaa'edha. Sa'aatii 24 qofaaf na fuudhaa taati. Profaayilii kan kaa'adu kasi fuudhu hin jenneen. Kan profaayilii irraa kaa'adu suuraa. Hojii waggaa tokko osoo na kaa'atte asitti hin xiqqaatu? Inni mana xiqqaata siin jee. Maarree? Sitti xiqqaata yaa suuraan kiyyaas taa'uu qaba jedhee dubbaa. Akkamitti suuraan kan kee taa'uu qaba? Kun amma adabbiidhaa bar kun. Adabbiin sa'aatii 24 jedhama. Saniif isin jedhee. Rakkoon qabuuti. Bashaaddu, oh my God, wiinii irraa naa fuutee dhabde garuu. Thank you Bashaaddu. Wiinii isa dandeettee narraa fuuti kun leenci bosonaa doddolaan gubbaa kana dhaabata. Beekaa ishee malee. Leenci bosonaa. Wallah. Bashaadduun dandeesse yeroon zeero baadoodha maal gooti? Galatoomii laa. Erga dhumeetii wanti naa goote malee wiinii sirraa fudhadhee dhabe kaamma. Sobaa namni hundi akkami abdiin hin soba naan jedha. Maaliif soba abdiin? Hin soba naan jedha namni hundi. Nama jaalannaan ka dhugaa nama jaaladhaan nama jaalannaan jechuudha. Nama jaaladhe san irratti ammoo akkam jedhee akka ibsuun beeku dhiise. Akka marga kilooriksii dhuddee baay'ee iftee qoy kilooriksiin nama miichaa. Kilooriksiin kuni bu'aa hedduu qaba. Fuula si bareechaa. Ka biraa maalisi? Asumaanuu kilooriksii irratti warreen namoonni tokko kan galiniif yoo jiraatan kilooriksiin sun qoosaa ture. Nama kilooriksii dhuguu miti. Nama maal dhabee kilooriksii dhuga? Nama obaasa malee namaaf kilooriksii hin dhugu. Kilooriksii jedhee hin dhugu. Jireenyaaf jedhee kilooriksii hin dhugu. Homaayyuu hin dhabne. Wanti waan naaf dubbataa tuna fakkaatee onneen na dhayatti bar nama obaasa malee hin dhugu. Obaasa jechuun kiyya bar jireenyaaf kilooriksii namni dhugu jira yaadu ba'a. Kanaafuu kilooriksiin qoosaa ture yaa'u gara miidiyaatiin waan godhuu ture. Duraan irraayyuu kaayiroo keessatti barmii ajandaa adda addaa isinii kennuudhaaf kiisingii haadha faatee irraa jalqabee qoy kiisingii haadha faatee asumaanuu ka gaafa rammeen dhungatu anaatu waraabee bara. Isin kiyya qabdanii gadhiisuu dinnaan inni ani waraabee gadhiisee wanti isinii kenne. Kanaaf Abdii Muktaar nama kilooriksii dhugu osoo hin ta'in nama kilooriksii obaasu yoo jedhe haati faatee na obaasuu deeme jettee akkam godha. Guys, abaaboo afur naa guuta. Oro giftar congratulations jaa jiras. Guys, abaaboo afur takka naa galatooma yes. Allahu Akbar. Speech challenge banamee jira. Amma yoo nammoo sin. Sadiin baay'ataa maqaa sadii. Sadiin baay'ata wallahi sadiin baay'ata. Sadiin baay'ata.
Abdiin keerii siin hin qabu wallaahi billaahi yaadha faate. Abdiin keerii siin qabu. Bashaaddu. Guys, sadii baay'ata. Sadii baay'ata guys. Si amma Hamzaa tokko hin garreen. Thank you Bashaaddu. Bashaaddu qofaa jira ban. Uff. Zero badon. Wayyo qabuti ansi maqabaa bakka amma malee. kada baturis la kuma butani. Wallahi si maqabaa ture. Wayini afur narraa fudhachuudha deemaa jira bara. Wayini afur. Please hundi keessan kuma haa guutu. Gaa'ii dura wayini Galatoon Bashaaddu dhugaa si qopha. Nama takka qofan naa kennan gammaatti. Jalqabarraa kanas jiru Bashaaddu Amin Nabil Amin. Wayini kanarraa fudhannaa akkasuman adabna akkuma takka guutaa. Akkuma gootan godha akkuma guutaa. Waan isin feetan isin adabaate. Kuma guutaa isin. Namni taaptaap hin godhin aboo wallahi taaptaap yoo godhan kuma guutaa. Namni dhibbi jahaa jirtan kun taaptaap godha. Namni dhibbi jahaa jirtan kun taaptaap godha. wayini kan bandai. Irbaata amma isin na wanta na yettisa cancel gochisa. Isaan hashisaa dabbiidhaan. Haqamuu qaba irbaani sun dafa. Adabdee lafa kana irra gangaladha malee adabbii sanii hirbaata sanii haqu akkam. Akkattiin haa ilaalta filannoo gaafa dhabduu fi keetii irbaata sanaa ta'a adabbii ansi adabuun beektaami. Hin beektaami duraan adabbii kiyya. Taaptaap godhaa kuma guutaa please dhibba takkaafe. Namni haadha gurbicha kan harkaan hafuute akkam onnee xiyya keessa seef taatee jirta addunyaa haaqira. Dhibba takka qofaafi teenki maqas. Guys, please wanti keessanuu yoo wal gargaarame. Boom! Numaan. Allah. Saara inni isaa Haadha bareecha. nuti yaadatti Dhumee jira please taayimiin geegaa. Waan Bashaaddu. Wayii abdii. Haara taayimiin. Yes. Maal abbaa qiyyaas ni godha ka. Maal abbaa qiyyaas ni godha amma ka. best of three kan ka dura wal qixaanne amma best of three damee Bashaaddu baate. Abadan hin jiru. Best of three wanti jedhamu hin jiru. Ati takkaan na adabde takkaan si adabu. Adabbii tokkoffaa irbaata baabur yaman geessee naaf feerte san haayita. Adabbii siidii irbaata sun haayitaa jechuudha. Adabbii tokkoffaa. Lammaffaa mataan dhaabatta. Maal argite? Lammaffaa mataan dhaabatta. Aduu deerii godhaa jirta. Sadaffaan maaliin akka irbaanni sun haqamu waan fedhuuf adabbii ulfaataa ta'uu qaba. Lammaffaa mataan dhaabatta. Guys, dhibbata akka dhabeeti harnoo dhibbata akka naa darbuu haayi. Dhibbata akka taaptaaf gochuun dandeessanii. Lammaffaa mataan dhaabatta. Sadaffaan maaliin ni gaa'is. Eenyuun achi RFC kennaa ture sun maqaan isaa? Kamiin dodolaa. Dodolaa. Dodolaa gubbaa kaastee hanga ija sirriitti abaarta. Abaarsa hin jirre kan itti gadhiista. Sadaffaan isaa. Dodolaa keessumaa baala rabbii jedhee. Dodolaan kun si dodolaa Faazarlaand Joosan moo kabiraati? Laalaa kabiraati kun. Ayyee gubbaa hanga jala abaarsallee abaarsa wanti san seen abaarsa keenya kan biyya tokko beektaa? Koorri maanguddoon gurguddoon nama abaarsa akka. Filaawwan takka dabdee akkasi abaarta. Aqil. Gaas ababaa afur naa guutame ababaa afur namni garagaraa ababaa afur. Nyaata san kaansel goota. Sin affeeru nana. Wal nan affeertu narraan eeggatu jechuudha.
SP challenge banee barara. Dabidha guys. Nyaata katas nyaata jedhaa jiran nyaata kaansilii godhe bakka mataan dhaabadhu. Alishaa koo mataan dhaabadhee hin danda'u qaqaalidha. Alhamdulillah. Nyaanni hagamee jira. Affeerraa wanni jedhamu jiru. Guys taaf godhaa amma asirratti taaf godhaa. Dabiliidha bar. Akil Bashar galatooma. Kana sila barra nyaata kaansilii godhe nyaanni kiyya bishaan haa dhugu. Gaanaas nyaanni kaansil ta'ee jira. No man! Hin danda'amne deebinee amma. Nyaata yaamallee. Hin danda'amne. Dodolaa sana osoo abaartisii wayya ture. Dodolaa sana osoo abaartisii wayya. Abadani abaaru dodola. Nama oolmaa naa oole abaaru. Amma eessa abaarta nyaata wal affeeruu wanni jedhamu hin jiru jechuudha. Gobatee jira waadaan. Hara taaf godhaa kuma hima gallaa taaf godhaa annatu isiniin jedhe kuma numa gallaa taaf godhaa. Kuma numa gallaa. Midhaan bahi kuma hima gallaa taaf godhaa hundi keessanuu yeroo takka. Taaf godha warri hin godhin. Please timing na egaa. Timing wanti qoraan namooti timing irratti. Ummati taabyaa ani baareen roonni dhiya. Taaf godha hundi keessan please warri hin godhinis irra deddeebi'aatu ba'a. Ammallee na nyaata jechuudha. Nu dhaqqabdee bar finishing irratti yoo ati wanta jedhan. Right namni jijjiirmatu achi jiraanatti hin dhiisin haadhuma tanaa irratti. Boy. Galatooma taaf godhuu jirtan ammas. Iskiriyaanii bilbila akkana godhaanii mootaadha. Faate maal moo yaara inni eessa jiran argitanii? Fuuluma kiyya kanattu maa isin taaf. Garuu finishing timing qofa naa eega. SP challenge raayee dabalii kanarratti. Nyamfatiyaa. Shishaa dhugi cabsi gadi. Muka shishaa cabsisiisaa afaanii cadhisaa muka shishaa akka cabsu fedhaas. Fatii toona gaya qaalitii ulfaatu kabajjamu. Guyyaa hundaa na bira dhunnaan simatu naa wajjii miidhama naa jiraadhu. Allah akbar shira diinaati kun akka giiftiidhaa miti. Ameerikaa ta'anii keeppii dullatti tana nama rakaa'u jechuun shira diinaati diinaa harka diinaatiin ergamte Mariyamaa rabbi sin dhiisu. Diinatu si erge kana waan kana fidii irra kaa'ee jedhanii. Kono fi cabsalaan. Yalla deemi cabsi. Asumatti si cabsa kuno. Laala kushina fidi cabsi lullutti si muramtii ganaan hin danda'u cinqaa ani jaarsii lullutti cabdee maaliin muramtee hin danda'u. Kushinaatti hin cabsu achitti cabsee nama naa surreessu naa qulqulleessu hin qabu as biratti yoo cabse garuu waluma qabee haraasuma. Yalla cabsin ganda mudhisaa lafatti cabsi. Maa taaf jedha sila bahuudhaaf hafuun bahuudha. Fiiguu dabar. Taphattu fiigu. Maal godhaan tara yaadde? Waa sirreessu jira gaa. Maal sirreesse? Sodaatiin fiigaan jiru. Sanii miti homaati godhaartu wallaalee bar. Eessa cabsame? Shakkii akka dhiyoo lafa. Rosa. Abuudhaaf thank you. Waan ittiin bitatu hin qabu dhiisii.
Indiisu. Waan miskiina dhugaa keeti akkasitti sun. Indiisu si jammari maal fayyada ummata shiishaa mogolee buuse. Utuu ta'anii akka rabbii hunda walaa leelii salaatu walaa salaam walaa kalaam jaartiin illee garasi jaartiin illee garana wali biraa cabsi garan na gubataa cabsi deemi cabsi. Lafa akka daba cabsi. Haa cabsu. Ani cabsa haa cabsu. Ijoollee waan bitatuun hin qabu naan jedhaa jirti. Qulfii bishaan keessa kaayee fuulaan gadi bishaan keessaa baasi. Qulfii. Lakki ani haftaa miidhaa waan bitadhuun ni qaba yoo jette cabsi. Si jammaraan hin fayyadamu. Sanii fide malee fidu. Yalla cabsi ishee. Cabsi. Ta'ee eenyuti garuu qoti. Ani asumatti argee bara. Cabsiiti wanno cabsa jettaani naayilii cabsa jettaani cabsi. Qulfii bishaan keessa buuseeti achi keessa baasa. Qulfii hin qabu bara. Qulfii abbaa jirtu. Cabsu haraama. Maal cabsa maan shiishaa cabsu ofii cabuurra jaalatama ofii cabsu sana of cabsa amma shiishaa garuu cabsu. Jaati afaan keessa qaba eeyyaa. Maal fayyadama inni tamboo gurraattii takka takkunoo hiriirsa jobba awwaalatan san isiisan fayyadama. Tamboo mamaa dhiita hidhii keessa cuqqaalatan san godhanii akkana fuudhanii fidanii godhanii gadi fageessanii kaanii deeman san awwaala isii fageessanii. Maal maqaan isii? Hoffee miti. Icciitii godhaa garuu icciitii godha. Maali maqaan isii? Shamaa jedhama. Gorsiisaa fajaarsa keetii. Shama. Eeyyuu Asaffaa jedhama. La hin beektan hundi keessanuu nama tokkicha qofatu beeka jala kana. Nama tokkicha bicha Asaffaa jedhama. Saffatuun Saffaa jedhama. Saffaa. Shamaa maal inni Shamaa? Kuno. Yalla. Itti badaa keessaa bahi. Kayyee saaftaa na godha. Amma caatiin afaan keessaa lulluqachuu. Sheeka tokkoon badee bara abdiin kun laalame. Sheeka areennummaan isaatu bishaan kiiloo tokkichaa dhugu laala. Sheeka tokkoon badee bara. Bishaan itti guddisee moo maaliin bahu bara irraarrisu? Itti gadi tarii mataan seerratti biratiin qabdu ati maal inni? Jimaa sanuu bar jimaa na tursiiste. Caatiin afaan keessaa gastaafatte. Injiru bar caatiin tufee dhufe. Afaan hin qabu. Ati namni akkana sodaatan wallaa dhiirreen itti heerumuu barbaadu dhiira laalika halkan quuntaadhaan qullaale bultu dhiira akkasiisan fedhaani. Ati maalika bishaan sodaattu halkan duudaadhaan bishaan daakuu qabdaati. Mee wallahi jedhe. Bro. Wallahi hin jettu faafideeti sibiilatti baatu. Bro. Qulfiidhaan ka gubbaa kanarraa baasii kaani fuudhii isa sii salphata. Dhagaanni ulfaata kaatirraa baaftee fidde sun. Innoo haa ulfaatu naa ta'ee jiran. Fuudhii yallatti tabifu. Baasee bar hin ga'u? Hin ga'u maal?
Ilaala biyya kana jiizaniin hin jirtu caatima qaba. Caatima gogaa wayii qaba. Kaayiroo jennaan nama kaayiroo siin wanti maqamaatti fakkaatee kaayiroo Ol baasi baafuu asirra qixaate sirra fudhatar ta'e. Ga'u hangam fuudhe kun namni akkami Yalla jaarsu takka qofa dabate. Takka qofa dabate. Maashaallah. Qixaate seera fudhate. nattabatti rabbi sitti haa taphatu amma si fuudhaan Taaftaa godhata akkasii moo'edha jira beekee amma beestoof siriidha jenne tana si moo'ennaan si adaba. maal namooti kuma baraka inde 200 bara Takkuma lamaan irraa qaba tana ta duraanii si adabe malee. Ayo tahu nama udah. Guys, hundi keessanuu taaftaa godhame hundi keessanuu iskiriinii bilbilaa. Harkaan afaan kaayatee shawwataa jira baadhi. Itti dhiisa baqaraa. Mikanya tuh. Baga jadiin. Maal baga jedhaan? Cuma dia sister. Sila kophaa kee qama arta kootu mana kiyya bakkaasi waliin qamaa bulla. Wallahi. Kayaknya jira. Kunoo hafee jira qaraayyuu bareechisee kootu. Nee. Waan taa'uu nan barbaachisa. Masyaallah. Bareechisee jirta lakkaa mana? Kootu. Kunoo raka kootii bunaallee asitti dhaabee uummata tokko irraa nan barbaachisu laata. Yaa. Si wajjin bas mirkaan. Kootu bakka. Bakka dhufe. Nama tokko harka qabadhu kootu. An ajila fi mana kiyyan seentuun kakadhe. Eenyu naaf fidu? Abduu see fuudhii kootu abduu seen silaayyuu irra osoo jiraate illee mana keessa zeeroodha. Abduu seen ta'u, abduu seen mirkaanaaf ta'u. Koo saahiba tokko qaba. Sitti luqqifata wallaahi billaahi amala isaa hin beektu haadha taate. Mee Kam wallaahi bakka jedhama? Moota miti sitti luqqifadhe intaloo kaa'amma akkasitti sun. Akkamiin na beete? Akkamiin beete jee himmaa dafaa dhiyaatu? Filaawarii lama. Yes. Fiiksa. Namni lama kan biraa? Gaya dirree sana kan. Ara namni lama filaawarii lama. Oosh. Namni eega soo jiru filaawarii. Gala. Arsa amman turre kaa. Kilili naaf Kana ta'uu dhukkubaa jira qoyne see wajji taphataa buuna dhaabattaan. Haa? Matana dhukkubaa jira gaa. Karaa olii galaa jira barreef mana galaa. Yaasleen. Gar deemee Allah. Madiilatum nasri jedhan san deeme. Maal goota immoo achi maaltu jira? Nama jira fayyadama. Laa yookaan bakka itti bashannanan hin jiru Madiinatu Nasriin. Maal gochuu deemta jeeti? Ijoollee mannaan deeme abboo. Uummanni harargee tokko biyya kana keessatti naa kadi. Haadha faatee akka isiin deemna qomoodhaan jedha. Maashaallah si tolee jira barbaran. Galata uummata harargee isin warri kenna qubaan hin qabdanii.